daawwannee deebi'aa jirra. Egaatii haalli isaa akkaataan deemsa isaa gad jedhameetu deemama jechuudha. Kun immoo kan inni agarsiisu gad of qabummaa agarsiisa jechuudha. Isaa gadi jedhummaan maal akka ta'e isinitti agarsiisuudhaaf jecha adeemsa isaa isinitti agarsiisu hordofaa. Egaa maatiiwwan Kiristoos dirqama gadi jechuun dirqamadha jechuudha. Kun akkuma argitan gubbaan kuni akka ol jettanii hin deemneef dirqama gadi isin jechisiisaa jechuudha. Bifa kanaan jechuudha kan deemamu. Sheer godhaa, laayik godhaa, hunduma bira akka qaqqabu taasisaa. Namni hundumtuu akka argu taasisaan isiniin jedha. Iddoo seena qabeessadha waan ta'eef namni hunduu dhufee haa daawwatu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, egaa guyyaa har'aa kana wanta haaraa tokko isin daawwachiisuu fi bakki isin argitan kuni kaawwalaa abbaa keenyaa Abuna Taglaa Hayimaanoot yookiin Dabra Libaanos isa jedhamudha jechuudha. Akkuma argitan kun jechuudha, naannoon kun bosonaatiin mukoota ejersa jedhamaniin naannoon isaa marfamee kan argamu yemmaa ta'u, amma immoo iddoo seena qabeessa tokko isin daawwachiisuufan deemaatii jira. Nu duukaa bu'aa. Iddoon amma jirru kun iddoo seena qabeessa kaawwala abbaa keenya Abuna Taglaa Hayimaanoot. Egaa seenaan isaanii, gadaamni isaaniis bal'aa fi guddaa ta'edha jechuudha. Amma baay'ee qorraa jira jechuudha. Sa'aatii kanatti bokkaanis roobaa jira. Sa'aatii kana baay'ee qorraa jira jechuudha. Kanaaf iddoon amma deemnee isin daawwachiisuudhaaf jedhu kun qulqulluun abbaan keenyaa Abuna Taglaa Hayimaanoot jechuudha. Biyya lafaa kana tuffachuudhaan, jireenya biyya lafaa kana dhiisuudhaan Waaqayyoon duukaa akkuma bahan, egaa duuka bu'oonni isaanis isaan hordofanii Waaqayyoon duukaa bu'anii biyya lafaa kana tuffatanii erga boqotaniitiin booddee Museen yeroo Waaqayyoon tajaajilaa turetti reeffa isaa akkuma ergamoonni Waaqayyoo fuudhanii boqochiisan sana ergamoonni Waaqayyoo foon isaanii kabajamaa sana fuudhanii bakka isaan itti ol kaa'an yookiin immoo itti kaa'an jechuudha. Kan waliin daawwachuudhaaf deemaa jirru. Kanaafiyyuu nu duukaa bu'aa, hordofaa, eebbanii argattanii iddoo sanatti egaa kadhannaa adda addaatu taasifamaa. Abbootiin qulqullootaa amma warri immoo lubbuudhaan addunyaarra jiran iddoo sana yaadannoo guddaa taasisu, kadhannaan ni taasifamaa. Namoonni immoo iddoo sana dhufanii kadhannaa achitti taasifatanii fi maqaa cuuphaa isaaniis achi kahanii egaa Waaqayyoon ni galateeffatu. Qulqulloonnis egaa warri lubbuudhaan jiran akkuma warra boqotaniif kadhatan, warri boqotan immoo warra jiraniif akkuma kadhatan egaa seenaa macaafa qulqulluu keessatti Naween iyyuu obboloota isaatiif kadhateera jechuudha. Cubbamaa ta'ee qulqulloonni immoo hangam kana caalaa akka Waaqayyoon galateeffachuu danda'anii fi namaaf kadhachuu danda'an seenaa macaafa qulqulluu keessatti akkuma barreeffame bakka qulqulloonnitti yaadataman waliin laallaa jechuudha. Bakka foon isaanii kabajamaa ergamoonni Waaqayyoo kaan. Kun egaa baay'ee fageenya kan qabudha. Gadaamarraa xiqqoo gadi bu'anii jechuudha. Namoonni as dhuftanii beekuu dandeessanii baay'ee fageenya qabaa jechuudha. Kanaafuu bakki seena qabeessi kun iddoo kan nama hawwatuu fi seenaa addaa qabudha. Waliin bira geenyetu ilaallaa jechuudha. Bosona guddaadha jechuudha. Alleeyyaa hedduu kan of keessatti hammatedha. Iddoon amma deemutti jirru kun egaa iddoo lafee qulqullootaa bakka jedhamudha. Qulqulloon abbaan keenya Abuna Taglaa Hayimaanoot egaa qabsuura isaan irratti addunyaa kana tuffachuudhaan Waaqayyoon uumaa isaanii gammachiisuudhaaf Waaqayyoon duukaa bu'anii akkuma Waaqayyoon bara jireenya isaaniitti tajaajilaa turan duuka buutonni isaanis isaaniin fakkaachuudhaan addunyaa kana tuffatanii Waaqayyoon galateeffachuudhaaf kan isaan duukaa bu'an, biyya lafaa kan dhiisan, qulqullummaatti kan jiraachaa turan yommuu ta'u, isaanis erga addunyaa kana irraatii boqotaniin booda Waaqayyoon jaalala isaatiin, arjummaa isaatiin isaaniin daawwatee qulqulloonni kun erga boqotaniitiin booddee ergamoonni Waaqayyoo foon isaanii yookiin immoo
iddoo awwaalcha isaaniif bakka isaanii ta'u ergamoonni waaqayyo foon isaanii fuudhanii bakka isaanitti ol kaahan daawwachuutti deemaa jirra jechuudha. Egaa ajaa'iba dinqiidha. Akkuma waaqayyoon ergamoota isaa qopheessee Museen innaa boqotu reeffa isaa yookiin foon isaa iddoo kabajaa qulqulluu kaa'e sana qulqulloota warreen abbaa keenyaa Abuna Tagilamaanot duukaa bu'anii biyya lafaa tuffatanii aarsaa ta'aniin jireenya isaanii warreen kaaniif fakkeenya akka ta'aniif bakka foon isaaniidhaan ol kaawwaman ilaalutti deemna jechuudha. Nu duukaa bu'aa hordofaa isiniin jedha. Samiti awaaqa koo Adam jaalalli anisoo labbeerraan si jaaladha namee kayyaanni kee rakkee samiti awaaqa koo Adam jaalalli anisoo labbeerraan si jaaladha namee kayyaanni kee. Egaan akkuma argitan qulqulloonni abbootiin keenya biyya lafaa kana tuffatanii waashaa keessatti yookiin immoo kaawwala keessatti galanii dhagaa boraafatanii baala nyaatanii bakka itti dhokannaadhaan waaqayyoon itti kadhatanidha. Iddoo kana akkuma argitan egaa baay'ee fageenya irraati jechuudha kan waraabaa jirru. Achi jalatti holqa waashaa guddaatu jira jechuudha. Seenuun iddoo sana gonkallee namaaf hin danda'amu jechuudha. Qulqulloonni abbootiin keenya garuu waan hin danda'amne kana hunda danda'anii qorra, bubbee, aduu, iyya bineensotaa, bishaan waan adda addaa kana hunda danda'anii waaqayyoodhaaf jecha rakkoo simatanii rakkina biyya lafaa hunduma keessa gara boqonnaa lubbuu isaanii jireenya bara baraatti darbuudhaaf jecha bakka filatanii itti waaqayyoon galateeffatanidha jechuudha. Qulqulloonni abbootiin iddoo kana jiran kaan ija fooniin hin mul'anne dhokatoo kan ta'an yookiin siwwir kan ta'an waashaa kana keessa hedduu isaanii akka jiran egaa ni yaadatama yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf namoonni iddoo kana gaafa dhufan maqaa isaanii muka kanarratti akkasuma waraqaa irratti barreessanii iddoo kana kadhannaadhaan qulqulloonni akka isaan yaadataniif ni kaa'u. Iddoo kanatti immoo warreen boqotan asii namni isaan kaasee awwaalu hin jiru. Foon isaanii, lafeen isaanii kaameraatti hin mul'atu malee ni mul'ata jechuudha jefoonitiin. Namoonni iddoo kana dhuftanii argitan dhugaa ba'uu ni dandeessani jechuudha. Biyya lafaa kan waaqayyoodhaaf jedhanii tuffatan of kennan waraqaawwan akkuma argitan iddoo kanatti jechuudha. Namoonni maqaa cuuphaa isaanii barreessanii nu yaadadha jedhanii bakka itti kaa'anii jechuudha. Laala akkuma waraqaawwan kan argitan maqaalee cuuphaa qaba jechuudha kunneen hundi jechuudha. Iddoo kana kaa'aniitu iddoo kana dhufaniitu iddoo eebbifama qulqulloonni abbootiin ijaan hin mul'anne bakka isaanitti jiraatan iddoo eebbifamaa fi kabajamaa iddoo sugaatii jechuudha. Namoonni qulqullummaadhaan iddoo kana yoo dhufan raajiiwwan adda addaa arguu ni danda'u. Iddoo kana gaafa dhufan hin haasa'amu, hin dubbatamu. Yaada qulqulluudhaan ta'utu irra jiraata jechuudha. Yaada qulqullummaadhaan taanee iddoo kana dhufnee yoo kan iddoo kana turru ta'e waa baay'ee arguu dandeenya jechuudha. Akka mul'ataatti isaa ta'u akkasumallee sa'aatii sanatti jechuudha fooliin hixaana libaanaa iddoo kana keessaatii ni urgaahaa jechuudha. Kan ammoo kan argan namoota gaabbii galanii fi laphee qulqulluudhaan iddoo kana dhufan qofaadha jechuudha. Daawwannee deebi'aa jirra. Egaatii haalli isaa akkaataan deemsa isaa gad jedhameetu deemama jechuudha. Kun immoo kan inni agarsiisu gad of qabummaa agarsiisa jechuudha. Abbootiin keenya qulqulloonni waaqayyoodhaaf jecha gadi jedhanii kaawwala kana dhagaa kana keessatti dhagaa boraafatanii jaalala waaqayyootiif jedhanii qorra aduu bubbee hunda danda'anii iddoo kanatti biyyaaf jecha dhala addaa hundaa fi kadhannaa kan taasisan waan ta'eef iyyuu mee xiqqoo akkaataa adeemsa isaa gadi jedhummaan maal akka ta'e isinitti agarsiisuudhaaf jecha
adeemsa isaatti itti agarsiisu hordofa. Egaa maatiin Kiristoos dirqama gadi jechuun dirqamadha jechuudha. Kun akkuma argitan gubbaan kuni akka ol jettanii hin deemne dirqama gadi isin jechisiisaa jechuudha. Bifa kanaan jechuudha kan deemamu. Sheer godhaa, laayik godhaa, hunduma bira akka qaqqabu taasisaa. Namni hundumtuu akka argu taasisaan isiniin jedha. Iddoo seena qabeessadha waan ta'eef namni hunduu dhufee haa daawwatu.